Yooyyaa harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota hawaatuuf gaaffii deebiidhaan nu qopheessanii qalmaan nu dhiyeessanii jiru. Akkam jirtu fayyaa keessanii warri maamiltoota siin taane maamiltoota sii taate subscribe godhaa fi jajjabeessaa. Nisriin jedhaa an obboleessi keessan qeerroon gumaa gaaffii hanga 20 waan akkasiin gaafatamee jira. Armaan gaditti isiniif dhiyeessuudhaaf isiniif deebisaa gaaffiin gaafatame. Nuuf olchaa isiniin jedha tokkoffaa irratti maqaan kee eenyudha? Haatiniif abbaan kee siif baasanii. Maqaan koo Khalid Kadir Abbaa Malkaa Abbaa Gumbul jedhama. Lammaffaa eessatti dhalattee guddatte? An kanaan itti dhaladhe godina Jimmaa aanaa Sattammaa magaalaa Gaatiraa ganda Gillaa Oonjaa. Saddeetamaan keenya gara foo keessatti dhaladhe guddadhe hanga umuriin koo 15 waan akkasii keessa chittan ture sana booda biyyaa ba'e. Sadaffaa ati nama kamiiti? Eenyummaan kee hoo? Ani nama of ta'ee jiraatudha. Nama of ta'ee jiraatudha. Nama immoo kijiba jibbudha. Arfaffaa haadha manaa yookaan jaalallee qabda yoo qabatte immoo maqaa jaalaa nu tarreessi. Haadha manaa qaban ture adda bahee jira haadha manaa hin qabu ammaa fi inshallah gara fuulduraatti yoo rabbi nama fuudha jedhee abdiin qaba. Maqaa jalaa waan isinii tarreessuuf hin qabu adda baanee jira waan ta'eedhaaf. Innaa gaaffiin shanaffaan akkas jedha. Jaalallee gaafattee argattee beektaa yookaan dhabdee beektaa? Jaalallee gaafadhee dhabee sin beeku. Garuu jaalallee gaafadhee argattee wajjin bubbulle malee akkasi. Shanaffaan isuma kana. Jaaffaan shamarran jaalala si gaafattee siif dhiyeessitee beektii? Eeyyeen naaf dhiyeessitee beektee. Dagaalle torbaffaa durbummaa fudhattee beektaa kan kee hoo nu kennite? Durbummaa fudheen beeka. Haadha manaa kiyya kan ilmoorraa qabu waliin laa fudheen ture. Ilmoon koo warraa waggaa 7 waan akkasiiti inshallah. 5 ta'ee jira. Innaa fudheen beeka kan koo immoo deetti gate beeku. Saddeetaffaa paartii siyaasaa keessaa kamiin deeggartaa? Maaliif deeggartaa? An paartii siyaasaan deeggaruun ijoolleen gisee baay'ee paartii kaafaa deeggarta minaa minaan jira malee paartii siyaasaan deeggaru. Ani rakkina uummata Oromoo irratti xiyyeeffadhee dubbadha. Waan uummata Oromoo fayyada jedhee waan immoo uummata Oromoo walitti deebisa jedhu ilaaleetanii irratti hojjedha malee dhaabbilee siyaasaa kamirraa bilisaan deeggaruun dhaabbilee siyaasaa namuma itti amanii deeggarus hin qabu. Namani amanuu hin qabu jechuudha. Ani dhaabbileen umtana malee deeggaruudhaaf amileetti kennu jiru. Salgaffaa tokko filadhuedha. Dr. Abiyyi Ahmad, Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Baqqalee Garbaa. Abiyyiinii fi Lammaa Magarsaa Oromoodhaan waan jedhe ta'anii nagarre waan ta'eedhaa fi Obbo Baqqalee Garbaa immoo Oromoodhaan jedhameera itti reebameera waan ta'eef Obbo Baqqalee Garbaan filadhaa. Filannoon gosa kana. Kornaffaa osoo eenyu Itoophiyaa bulchee jaallatta? Ijoollee Itoophiyaa kana osoo gaafa bara 2018 sana Jawaariniif Lammaaniif Abiyyi wal ta'anii akka sanatti biyya hoogganame dasneedha baay'ee sanatti tola. Har'a immoo osoo Jawaariniif Lammaan Jawaariniif silaa Lammaan siyaasa keessa ba'eera. Jawaariniif Abiyyiin marroon kun walii galanii biyyatti hooggananii baay'ee sanatti tola dasnatteedha. Yaani nama otoo walii galteedhaan Oromoonis kan isaa qabate Amaaris Amaaraa qabate waan akkasii osoo deemokiraasiin jedhamu osoo lafa irratti hojjetame baay'ee natti tola. Akkasii malee nama kana fedhe biyya kana hoogganaa wannan jedhetti amanuu jiru. 11ffaa shamarran sooshaal miidiyaa irraa irratti beektu keessaa eenyuun jaallatta? Eenyuun immoo dinqisiifatta? Shamarran sooshaal miidiyaa keessa eenyuun jaallatta? Hunda keessa nunan jaalladha. Hunda keessa nunan jaalladha. Kanan dinqisiifadhu moo tokkitti sandaafoti?
shamarran social media keessa kan hanqisii wadha tokkitti sandaafooti. Kudha tokkoffaa jaalmarroo moo Jawwaariin jaallatta? Jawwaar moo namni nama beeku jaallata. Jawwaariin gisee hunda social media irratti dhaggeeffadhaa isaa gisee hunda beeka. Kanaafuu inni Jawwaariin jaallatta. Artistoota lubbuun jiran keessaa kan eenyuun jaallatta? Kan immoo lubbuun hin jirre keessaa eenyuun jaallattaadha? Kudha arfaffaadha. Artistoota lubbuun jiran keessaa Kadir Martuun jaalladha. Kadir Martuu innis wannan jaalladhu fi waan hojjetu kana guutuu uummata Oromootiif hojjete. Muuziqaa isaa kana yeroo dhaggeeffatanu inni maallaqatan gurguddaa YouTube illee banateen qabu mucaan sun. Waan jecha jiraata, uummata kanaaf jiraata, waan baasu kan hundasaa. Maaliif Oromoodhaaf jedheeti. Oromoodhaan baay'ee isa kuumulitu waan akka artistummaa baasuu ta'e har'a amtunaa ta'e waan guddaa keessa silaa rabbaa miliyoonaa ta'e yaada. Isan jaalladha nama lubbuu jiru keessa. Nama lubbuun hin jirre keessaa macheedha. Duddaaf garaadha. Macheedha. Kudha shanaffaa. Hayyoota Oromoo keessa eenyuun dinqisiifattaa? Hayyoota maalii qabna harroota malee. Hayyoota Oromoo keessa nama dinqisiifadhu. Yaani hunda jiraatu warra hayyoota jedhu kana bakka hundi dinqisiifadhu jiru. Hundi nuun bakkatti kaleessa argan hin jiru waan ta'eedhaaf nama dinqisiifadhu jiru bakkatti afaanisuma waan ta'eedhaaf hayyoota Oromoo keessa. Miidiyaatti boqqolloo kana miidiyaa OMN fi OBN fi OMN keessa akkamiin dinqisiifattaa? Shaada. OMN kan mootummaati, OBN kan mootummaati, waan mootummaan jedhee odeessaa wanti. OMN kan siyaasaati, paartiin siyaasaa barbaadu haasaa oola. Kanaafuu wanni intinaa ta'u jiru. Yaani miidiyaa ta'u kan. Kudha torbaffaa. Yeroo ijoollummaa turte maal ta'uu hawwita? Maal immoo taphachuu jaalatta? Yeroo ijoollummaa ture keessatti wanna namoota Oromoos kan nyaatanii kaarata ta'uu barbaadan hawwatu baay'ee seensaa hawwaa. Wanna taphachuu jaalladhu tapha kubbaa harkaa jaalladha. Kudha saddeettaffaa tokko filadhu haadhaaf abbaa kee immoo haadhaaf abbaa kee keessaa kamiin irra jaallattaadha? Abbaan kiyya du'ee jira rabbi isaa badiisu. Jara lama nuun jaalladha garuu abbaa kiyya. Man jaalladha baay'ee. Kudha sagalffaan nyaataaf uffata aadaa Oromoo keessaa kam jaallatta? Uffata aadaa Jimmaan jaalladha. Nyaata immoo aadaa Arsiin jaalladha. Nyaata aadaa Arsiin baay'inaan qabu nyaata waan ta'eef jaalladha. Kudha sagalffaa. Digdammaffaa dhiironni baay'een shamarran jabbaa yookiin hudduu qabdu mudhii qal'attu jaallatu. Ati immoo kam jaallatta? Shamarran qal'oo namni shaggaarratti fakkaatti natti. Jaallatta shamarran hudduu qabdu. Shamarran nama dabbaa qabu bakka ilaalchaafis waan namatti tolu. Bakka makaakalanya nama baay'isa namatti tola. Kanaafuu nama hudduu qabu jaalladha. Kanaafuu waan ilaalchaa namatti tolu yaani. Ijji waan gaarii yoo ilaale jaalladha nyaata waan ta'eedhaaf. Kana digdamii tokkoffaa mudannoo qabdaa yoo qabaatte nuyi mudannoo nan qabu waggaa shananarraa biyya Suudiyaa keessatti gaafan jiddaan kunam tokko hin beeku. Dhufee bultii shanii moo maali maallaqa sadarkaan qabu iyyee gaafa sana. Osoon akkanaa jawwaala tokko ittiin qaba jawwaala sana keessa shiriyaa lama qaba yeroo sana shiriyaan immoo biyya Suudiyaa keessatti warra qaamaa malee gurguramu. An naman beeku jiddaan keessa. Osoon silkitti qabu kana naasaa deemu shabaabni tokko na bira dhaabatee dhufee kenni bilbiladhaas keessatti nama narkaa badinaan jedhu. Ani inkoo fuudhee jawwaalatti kennee nani makiinaadhaan jira jawwaala kiyya fudhatee bade. Maallaqa ittiin jawwaala bitadhu nan dhabe nama jawwaala naaf fidu nan dhabe nama maallaqa naan geessu nan dhabe ji'a tokko guutuun jawwaala malee taa'e. Gaafa jiddaan dhufu akkasittan iyyee biyya jiddaa kana keessatti akkas ta'e waggaa shanarraa mudannoon gosa kana.
atitti la kabbana gir digdame lama fama jala setani shamarran wallaggaa moo shamarran jimmaatu irra jaalala beeka kamtu moo miidhaginaan shamarran jimmaati qala shamarran jimmaa miidhagu maashaallah kan immoo foolii xiqqoosi yaani jaalala hin beeku jedhanii hin beekna jettu malee maal beektu miti garuu homaan jettanu shamarran wallaggaa jaalala amma tokko yaani mashil haal homaan jettan Nasreen jedha inni dhuma yaada dhuunfaa keetii qabdu waan dabarfattu yaada dhuunfaa wannan qabu manno Oromoo walitti ni naafisina walin xinneessina wal kabajaa wal jaalladhaa yaa kanuma jechuu barbaada walitti ni naafisina wal jaalladhaa wal kabajaa Parti kami nu abda data tanu wala koko dina gandang sama wala narap sina sinin jeda sinan jalada sinan kamaja kanuma atis galato mi subscribe goda fi muncaka na gudisa video kan ande share goda sinin jeda gize gari nu kabada sin jalada sin kabada